jaalar kan hundumaa qabu barbaadu. Waan isaan miidhuufi kan isaan hin miine adda baasanii waan hin beekneef eegumsa godha jechuudha. Hin qaqqabu harkaan. Inni kabraa'uuf jaallata. Waan isaan itti tole barbaadu. Yeroo isin faarfattanootti tole yeroo hundumaa yeroo faarfannaa duwwaa barbaadu. Yeroo taphattanootti tole yeroo sana duwwaa barbaadu. Isaan qulqulloon illee yoo baatanii dhaabbataniitti tole yeroo hundumaa akka namni baatee dhaabatu barbaadu. Yeroo taphachiisanoo ta'e yoo akkuma sana amala mataa isaanii qabu. Isa sana keessaa baasuu hin dandeenye. Garuu maal goone achumatti isaan gargaaruu dandeenya. In fakkeessu warra umurii kana keessa jiran fakkeessitoo waan isin gootan hundumaa ilaalaniitu fakkeessu. Fuula keessanii fakkeessu, funyaan keessanii fakkeessu, ija keessanii fakkeessu, yeroo nyaattan akkasin itti nyaattan fakkeessu, wanta isin gootan. Egaa namoonni baay'ee nama gaafa ijoollee xixinnoo akkasii argan warra laaffatan, warra takkane yookaan obboleettii yookaan obboleessa akkane dabaniif nama madaala. Yooma fakkeenyaaf namichi uumamaan yookiin abbaan uumamaanis haa ta'u yookaan namni rukutee haa ta'u funyaan isaa kun jallata. Mucaan isa rakkata yeroo hundumaa abbaa laala. Akka jallatan barbaada. Abbaan yeroo hundumaa funyaan tuttuqa yoo ta'e mucaan isa akkasuma godha. Yoo akka tasaa immoo micciirame ta'e maggaanyas haa ta'u haala nuyi. Jennaan bakka taa'ee malaalaa garasumatti oofa. Uumamaan immoo haati ilkaan isaanii dheeratee gadi baa yoo ta'e, hidhiin isaanii dhoksu yoo ta'e, maal godha mucaan yeroo hundumaa? Gadi baasetti ta'a. Isuma shaakala. Waan biraa qaba. Waan ilaalu kan biraa qaba? Gaba. Yoo abbaan hin dutate fuulli isaanii ni fuuyoo ta'e yeroo hundumaa bakka akkasuma, yoo hin lolate akkasuma. Manuma sana fakkaata. Kanaaf fakkeessitoo maal gochuu qabu? Of eeggatu. Yeroo dibattan, yeroo dhiqattan, yeroo nyaattan isaan biratti maal gochuudha? Of eeggachuudha. Kanaachi mucaan akkuma isin ariifattan tan nyaata jedhee udhaama. Of eegganna jechuudha. Yeroo hundumaa of eeggannoo barbaada. Umurii kana keessa warri jiran dandeettii dhaggeeffachuu isaanii daqiiqaa 3 amma 6 duwwaa. Al tokkotti jechuudha. Yoo nan barsiisas jettan, yoo nan taphachiisas jettan daqiiqaa 6 hin dandeessu. Isa booda maal gootu? Kallattii jijjiirtu. Yookaan taphatti yookaan faalu. Jijjiirtu malee asumatti caalchee jettanii itti iyyaa. Nan hubas jechaan ta'u. Mucaan kun waggaa 2 fi ji'a 4 keessa jira. Dur yeroo nan mucaan qabne waan man baradhee muuxannoo naasaa. Amma garuu waa'ee mucaa koo yeroo naasa'u isa sana caala. Nama ajaa'iba. Baay'ee ariifata. Baay'ee. Bakka haadha warraa koo wajjin iji keenya hafuuraan koo hafuuraan ishee hafuura ija 8 yoo ta'e malee hin dandeenye. Asumaa gadagallaan bakka bu'ee nagarta. Inni kutaala, waa qaba, hin darbata, hin fuudha. Yoo dubbatus akkasuma. Egaa kun amma maal argisiisa? Mucaa kana amma yoo ooman waarseeyyuu yoo maal ta'eyyuu maal gochuu qabna jechuudha. Amma inni umuriin keessaa jijjiiramee bahu jira waan ta'eef amma sanatti maal gochuu? Wal'aansuma qabna malee umurii kanatti ooreemanis homaa falli jiru. Yoo aartana tokko xinnoo ishii gab jechuun maaf. Garuu maal godha? Achuma jedhani. Baay'ee waan rakkisuu fi achummeedhaan shakkole gaaftu. Isa booddee rirriittatee boo'itu achi siqee dhiifama yeroo waliin jennu lakkaadha warraa koo wajjin hin argee. Abbaadhe waan inni naan gale miibam naan jedha kubanatti qabe. Argitanii? Egaa waan hundumaayyuu maal godhu jechuudha isaa? Hin fudhatu jechuudha waan argan isaa lafa buusan. Yoo rakkatanis, yoo itti toles, yoo gammadanis keessa isaanitti dafee jallinni akka keenyatti hin jabaatu. Kanaaf jijjiiruu fi hubachuu fi nurra jiraatu. Kabraa wantoota hundumaa mucichuutu beeke gaariidha. Maaliif gammachuu akka beekuu gargaara. Qaamota miiraa 5 fayyadamnee isaan barsiisa. Qaamota miiraa 5 fayyadamnee isaan barsiisa. Maalidhaa? Maali qaamonni miiraa 5? Namoonni hin beekne jiru. Qaamonni miiraa 5 barbaachisu miira barsiisuudhaaf. Barbaachisu. Kanaaf maalidha ree? Dhandhamuu, ilaaluu, dhaga'uu, qaqqabuu, suufuu,
waan kanaan fayyadamu jalqabuma gaafa shaakalchiistan akkas jechuudha. Achii kaat waan qabdanirraa waan isaan qabanirraa kaanetu wangeela itti himu yeroo faarfachiifnus akkas malee dirqama waan nu bira jiru sana isaan biraan qaqqabnan jechuudha. Akkaataa kanaan isaan gargaara. Faarfannaa waan jaallataniif yeroo barnootaa maal goona? Faarfannaa sochii faarfachiifna akka silaatti utaaluudhaan akkasumas immoo walii isaanii wajjiniin taphachuudhaan akka isaan faarfannaa faarfatan gochuun nurra jiraata jechuudha. Isaan yeroo baay'ee umurii kana keessa warri jiran akka irra deddeebitan barbaadu baay'ee isin nuffisiisu garuu ittuma fuftanii gargaaru amma humni keessan danda'e. Inni kan biraa immoo karaa salphaa ta'een sagalee Waaqayyoo itti himuu dandeessu. Yeroo baay'ee akka ijoolleef galutti fakkeenyaaf yeroo baay'ee na rakkisu hin biyyoo jedhama mucaan koo yeroo tokko dhiisa uffaalaan hin biyyoon abbaa Yesuus hin biyyoon jaallatu jedha. Erga jedhee boo abbaa Yesuus hin biyyoon jaallatu dafee maal goona jechuudha keessa kaa'aa deemna akkoo macaafa qulqulluun jedhu. Macaafa qulqulluurraa fakkeenya 22 lakkoofsa 6 mee baafadhaa. Fakkeenya 26 maal 22 lakkoofsa 6 maal jedhaa? Akka itti jiraachuun ta'u mucicha barsiisi. Innis yommuu dulloomuyyuu maal hin ta'u? Irraa hin kaatu. Oromoon immoo mammaaksa tokko qaba. Maal jedha Oromoon? Teeba maalitti maru? Jiidatti. Kanaa wajjin wal fakkaata. Kanaaf amma yoo ta'e malee gaafa akkas ta'an gaafa kana ta'e jennee tarreessuu sirrii miti. Kanaafiyyuu akka ta'utti ammuma jalqabu jechuudha. Ittimaa jecha inni danda'u jecha salphaadhaan fayyadamaa deema. Mucooleen umurii kana keessa jiran kophaa isaanii yookaan wal cinaatti taphatu malee wal faana hin taphatan. Ijoolleen umurii kana keessa jiran jireenya hawaasummaa barsiisuun hin danda'amu. Hin danda'amu jechuudha isaa. Jireenya hawaasummaa hin danda'amu. Walumaa wajjin waliin galan. Maaliif? Addunyaa isaa. Yeroon jireenya hawaasummaatti barsiifnu jira. Amma garuu waluma cinaatti akka taphatan, waluma cinaa ta'anii akka baratan, waluma cinaa ta'anii akka nyaatan malee dirqama waliin nyaataa jennee rakkisuun bu'aan fidu. Akka ofitti namallee mucaasan ifachuudhaan, arrabsuudhaan, reebuudhaan, rakkina biraa keessa buusuun alatti jijjiiruu hin dandeenye jechuudha isa kana. Uumamaan yoo ta'e malee. Inni lammaffaan, umurii inni lammaffaan immoo qophii barnoota duraa isa jedhu. Isaan kun immoo umurii isaanii waggaa 4-5 kan jiran. Umurii yeroo gaaffii jedhamu isaan kun. Umurii yeroo gaaffii. Isaan kun immoo maal ta'u jechuudha gaaffii gaafatu. Yeroo hundumaa Yesuus fannoo irratti du'e yoo jettanii maaliif? Maaliif du'ee isinii jedhu? Maaliif akka du'e yookiin kan ammas maaliif isinii jedhu? Gaaffiin isaanii maaliif? Dhuma hin qabu. Egaa maal gootu? Isaan amansiisuuf jettanii waan macaafarra hin jirre ittiin dabaltan. Isa kana maal godhettu? Gaafa Yesuus dhufee Yesuusin gaafattaa asirra hin jiru jedhaani malee hubachiisu jettanii barumsa biraatti dabalina. Isiniif isin hubatan. Gaafa Yesuus dhufe isa gaafa. Bakka ani kan naa eeyyamame maal kan gochuu kan asirra jiru akkan si barsiisu duwwaadha jettuu kanaa ol hin deemina. Ameen. Mee nama sin ciraa jiru dhageesseedhaani. Akkasi dubbiin. Yeroo isaan gaaffii isin gaafatan immoo nuffina. Kan biraa hin taphatu isaan tapha jaallatu. Yeroo faarfachiiftan yoo utaalchiftanii jechisiiftan ammas isiniin jedhu ammas jedhime isiniin jedhu jedhaafi mana dhabdanitti jedhaafi gargaara. Addunyaa isaaniiti qaba. Hayi bakka hiri yoo jettanii nagaa torban hin argatu. Dhabuu sii wayya moo dadhabuu sii wayya? Dadhabi malee ni badee. Gaafattoota gaaffii baay'isu. Of jaallattoota isaan kunis akkuma isaan sanaa of jaallatu. Kan koote isaan kun amma dubbachuu qabaniiru kan koote kophee kee fudhatee kan koote siin jedhu. Iskibirtoo ijoollee biraa fudhatee kan koote eessaa bite? Ayyoon naa bite hin binneef garuu maal shaakalu jechuudha soba shaakalu. Of jaallatu. Kanaaf ijoollee umurii kana keessa jiran maaf akkas gootaa jennee
gaafachaa suuta gara jireenya hawaasummaatti tartiibarra oofuu dandeenya jechuudha. Amma mirga qabu gara jireenya hawaasummaatti oofudha. Maaliif hin dubbatu? Sin dhagahu. Kana godhe yoo jettan gochuu danda'u. Yoo reebdanis deebi'uu danda'u. Reebichi garuu kan irratti baay'ee hin ammeessine ta'uu qaba. Amma madaa'utti miti. Amma cabutti miti. Reebichi isa kanaatti qindeessinee mana keessatti amma ijoolleen nama sodaatanii qaban yoo ta'e manichi bakka waraana mana waraanaati. Kanaaf suuta jennee adabne. Eessaa immoo jalqabne warra duraarra. Ijoolleen umurii kana keessa jiran amantoonni waa'ee Waaqayyoo yoo himtan hin beeku, hin fudhatu, hin baratu, hin jedhus. Silaa isinitti meeraa mucaan koo hin faarsa faaruu baay'ee jaallatu jechuudha. Fannoo naasaatii anaaf duutee gooftaa Yesuus dhiiga cobsitee faaruu jedhu jira. Yeroo hundumaa isa jedhu. Macaafa ijoollee kan jedhu jira. Macaafa ijoolleen argattu iddoo baay'eedhaa. Macaafa ijoollee sanarra fakkiiwwan adda addaa jira. Yeroo hundumaa isa lakkaa galgala galgalaan gallaan macaafa qulqulluu dubbifna. Macaafa qulqulluu dubbifnaa taa'ee ittan argisiisa. Yeroo hundumaa gaafa Yesuus fannifamuu isaa argu maal jedhaa akkas jedha. Yoo nuti keessa goone ittimaa yoo deemtan jireenyuma manaa fakkaatu. Yoo kadhattan ijoolleen akkam hin kadhatu. Yoo warra hangafoonni haadha arrabsan abbaa arrabsan akkam arrabsuu duwwaa miti furguggatu. Maaliif sintu karaa maneef qaba. Inni waanuma argamu godhu. Kanaafiyyuu jireenyi keenya maalidha jechuudha. Baay'ee of eeggannoo barbaada. Akka isaan amantiitti jabaatanis ammumaa jalqabnee karaarra buusne. Ijoolleen umurii kana keessa jiran immoo socho'uu barbaada. Egaan socho'uun naattanii iddoo tokkotti hidhuun hin danda'amu. Akka socho'aniif maal goone hin eeyyamnaaf. Yeroo barsiifnullee isaan iddoo tokko hin ta'an. Haide! Namni tokko akkasii kaane yoo jettan har'aaf inuma obsu. Inuma obsaa har'ammaa akkuma barbaadetti bituu dandeessu. Boorugaa. Simbata. Abbaa gaarii ta'aa obboleessa gaarii. Abbaa buddeenaa hin ta'inaa. Gaafa ijoollee barsiiftan. Fuulli keessanaaf geggeessuu fi qorachuu barbaadu qaamota miiraa shananitti si fayyadamneeti isaan gargaara. Yeroo hundumaa maalirraa kaatu jechuudha bu'uurarraa maaliif mootummaan jalqaba ijoolleen gaafa keejii akka isaan baratan barnoota keejii yeroo baratan immoo bifa kamiin akka isaan baratan saayinsii isaa maaf qorata. Warri keejii baratan amma waan mataanii baratan sitti fakkaata. Mee ijoolleen keejii baratanii mee warra as geessan mee warri keejii baratan baratte shi namoonni muraasni jiru. Yeroo namoonni warri barsiisonni keejii barsiiftan mee akka kaasa jirani jiru. Namni tokko jiru. Yeroo warri keejii barsiisan dhaqxanii jaallan argitanoo. Argitanii? Teessanii barsiisu yeroon hirriibaa jira. Yeroon taphaa jiru. Yeroo waa'ee biyyaa faarsan jiru. Yeroo walii isaanii mana barnootaa faarsan jiru. Yeroo hundumaa naanna'anii kuma wal'aansorra walti ijoollee. Bullaanii kuma isinii jira. Haale. Malee taa'aniituma akkasumatti akkasii nama jaba baaftan kan akka asii islaamiti. Maaliif saayinsii isaa kanatti qoratan? Addunyaa isaanii fakkaatan. Bakka kanaan alatti hin jiru. Kanaafiyyuu isinis yeroo barsiiftan akkumatti barsiiftu malee barnoota keejii jaallatanii barnoota hafuuraa akka hin jibbine asuma raajidha. Asuma kan qabattanii asuma gadi mataan tumina. Seerumaan hin ajjeesinaa. Seerri yeroon itti himtan jira seettanii. Yeroon doktiriinii waldaatti barsiifnu jira. Amma garuu umurii kanatti akkuma keejii isaatti fayyadamu. Yeroo barnoota barsiifnu hundumaatti immoo waan isaan beekan irraa jalqabna. Yeroo kamiyyuu faaruus haa ta'us kan isaan hin beekan irraa jalqabna. Malee wanta haaraa yoo itti biddan innuma sana sammuu isaanii bade. Kan of jaallatan waan ta'aniif kan nama biraatiifis barbaachisu ta'uu itti. Mucaan tokko fakkeenyaaf karameellaa jaallata yoo ta'e gar malee nama biraas akka barbaachisu itti himtee kennita. Taa'uu jaallata yoo ta'e akkasuma, tapha jaallata yoo ta'e akkasuma, namni biraas akkuma keeti jettaniitu ammuma ittimaa tarii waggaa lama booda sin hubatu ta'a yookaan waggaa tokko booda sin hubatu ta'a. Himuun hin dhiifamu. Ijoollee umurii kana keessa jiran akkatti barsiisu. Mirkanaan luqqisii barsiisuu dandeenya. Macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko baaftanii akka isaan sammuutti qabatanii shaakalan barsiisuu dandeessu.
yeroo isaan macaafa qulqulluu dubbachuu danda'anitti jechuudha. Dubbachuu yeroo isaan shaakalan. Kuni baay'ee murteessaadha. Waa'ee Waaqayyoo bal'inaan barachuu ni danda'u. Waaqayyoo wajjin dubbachuu akka isaan shaakalan goone. Isaan kun immoo daqiiqaa 10 nu hubatu. Isaan jalqaba daqiiqaa meeqa jedhe? Daqiiqaa 6. Amma daqiiqaa 10tti yoo kadhattanis si hubatu. Amma daqiiqaa 10tti cal jettee dhaabattee yoo barsiiftee si hubatu. Isa booda garuu hin dadhabu. Boqonnaa isaan barbaachisa. Boqonnaa akkamii? Hin faarfachiiftaa, hin taphachiiftaa, hin utaalchiftaa, gadi baaftaa, hin sochoofta. Yeroo hundumaa akkaataa sanaatiin isaan shaakalchiifna malee bifa wal fakkaatu daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 turuu nurra hin jira. Karaa salphaa fi ifa ta'een immoo ergaa fayyinaa dabarsuu fi dandeenya. Kana jechuun gooftaa Yesuusin akka isaan amantan karaarra buusuu dandeenya. Nuti waldaa keenya duwwaa miti, ala sin ilaalla jechuudha. Kaayyoo waldaa kiristaanaa warra keessaa duwwaadha. Warra alaa laaltu jechuudha asitti. Amma lafan dubbatu kanatti warra alaa laaltu. Warra maatii kiristaanaan ta'a. Iddoo biraa warra dhufan. Warra gooftaa Yesuusin hin beekne maatiinis isaanis isaan kanaaf barbaachisa inni kun ergaa fayyinaa kan dabarsan isaaniif. Inni sadaffaan mana barnootaa sadarkaa tokkoffaadha. Inni kun umurii isaanii waggaa 6-8 kan jiran. Isaan kun umurii sochii jedhama. Maalirraa dhufan waan ta'eef? Maalirraa dhufan? Umurii akkamirraa dhufan? Umurii jaafirraa dhufan. Kanaaf hin socho'u isaan hin utaalu, hin fiigu. Isaan kun wanti isaas kaanarraa adda godhu maalinni gareedhaan taphatu. Isaan kun jireenya hawaasummaa beeku. Gareedhaan yeroo taphatan akka mandaraatti, akka naannootti, akka maatiitti wal faana taphatu. Kanaaf wal faana akka isaan taphatan, wal faana akka isaan taphatan, wal faana akka isaan baratan gargaara jechuudha. Ilaaltota isaan kun akka isaan sanaa cal jedhanii biran darban waan isin gootan hundumaa beeku, hin ilaalu, hin hubatus. Uffannaa keessan hin ilaalu, dubbii keessan hin ilaalu, waan isin irratti mul'atu hin ilaalu, qaawwa keessan hin ilaalu. Kana hundumaa ilaalanii galanii torban tokko guutuu waa'ee keessan taasifama gargara. Barsiistuun irraa ashaangulliituma fakkaattee dhufte. Maal? Ishiinoo qalloo tokko laa wayyaa ishii baay'ee amma nama laata. Barsiisan keenyaarraa maaloo. Bobaansa akka malee ta'e, kopheensa akka malee ta'e, afaansa akka malee bakka. Waanuma isin irratti argan hundumaa galanii oduu waa'ee keessan. Dur yeroon ijoollee barsiisu waggaa 15 dura jechuudha. Surree koo duuban erbamaa. Ameen. Kopheen koos jalaan urataa awwaara afuufan deemu. Nan fuudhaa nan deebisa. Nan fuudhaa deebisaan. Garuu mul'atee koorra of kennee tajaajila. Nama caaxinnoo tokko naannoo waggaa 8 muriisaa dhufeetu edaan waa'ee hojiirra ture. Barsiisaa naan gooyin jedhe lakkoofsi mudhii keetii meeqaa? Lakkoofsi mudhii keetii tokko. Lammaffaan lakkoofsi kophee kaawwattuu meeqa? Maaliif na gaafattee? Bakka waan si gaafattee kan qabaanatti. Edaanni waa'ee koo promooshinii hojjete. Ittaani asirratti naa barreesse, nan barreessee kenne. Torban peestaalii gurraachatti qabatee dhufeetu ani barsiisuudhaan ol barsiisaan eegaa nan eega. Haqaatii wayyaa kana geeddaradhaa koottaa. Maaliif? Edhaa kopheen kunis bareedaadha. Suureen kunis bareedaadha. Shaamisiin kunis bareedaadha. Dhaqii kaawwadhu kottu nanne eessaa fuddees hin jedhu. Yeroo biraan kaawwadhaan jennaan maal hin tuffattee kennaaf lakki hin tuffanne. Waaqayyo si haa eebbisu. Baay'ee natti tole. Garuu immoo qaama dhiqatanii wayyaa haaraa uffatu. Miila dhiqatanii wayyaa haaraa uffatu. Kanaafiyyuu yeroo biraan uffadha. Kennaa kee garuu fidi jedhee irraa fuudheen erga barnoota fidhee booddee immoo manni keessanees natti wajjin deemne maaliif jedhu bakka asii wajjin galuu barbaada. Nan dhaqe. Wayyaa isaa haaraa naa bitamee dhufe qabadheen dhaqe. Gaafa naqu jalqaba abbaan arge. Abbaan na ilaalanii barsiisaan koo kana hidhee mucaan gammade. Abbaanis nagaa gaafatanii. Dhaqe haadha keetiin isaa akka isaan qopheessanii demeeti hin dhufnaa jedha inni na fudhatanii deemu. Peestaalichas baadhee man deemaa jira. Isa booddee na fudhatanii dhaqaniitu jaakkeettii itti naa dabalan. Isaan immoo maal argan jaakkeettiin asirraa duutee. Ilaaltota isaa
Omaan beekan jettu miti hin beeku. Jireenya keessan hin beeku. Yeroo dhaabattanii barsiistan hin beeku. Isaan as ta'anii mana keessan. Kanaaf ijoolleen umurii kana keessa jiran sirriitti dha. Humna qabeessota. Sochiirraa dhufa waan ta'eef. Humna sochiiti. Gareen socho'u humnaan fi humnaan utaatu waan ta'eef. Kanaaf qorattootaas yeroo baay'ee ijoollee umurii kana keessa jiran kosii irratti argitu. Lafa kosii irra deemu, ibsa socho'u, wanta akka dinaamoo jedhu maal jedhu kuna waan uumuu barbaadu, waan ifuu barbaadu, wanta bakka tokko uumuu barbaadu. Kanaaf yeroo akkasitti argitan maal gochuu qabdu gargaaruu isinirra jira. Akka isaan hin miidhamneef hin gargaaru. Achuma keessa immoo dandeettii isaanii akka isaan baafatan kallattii irra buufna jechuudha. Karaa irra isaan buufna. Kophaa isaanii akka isaan socho'an hin eeyyamnaa fi dhaggeeffachuun dandeettii dhaggeeffachuu isaanii daqiiqaa 15 warri isaan kun. Daqiiqaa 15 sirriitti isin dhaggeeffatu. Ergaa keessan daqiiqaa 15 keessatti dabarsuu dandeessu. Yoo ergaan keessan kanarra dheerata ta'e maal gootu? Gidduutti waa gashitu. Barachuu kan barbaadanii fi barumsatti kan gammadanidha. Dukkisii sammuutti qabachuu danda'u sirriitti barsiisuu dandeessu isaan. Garuu akka isaan socho'an deeggaruu gargaaruu nu barbaada. Akka isaan hirmaatan gochuudha. Sagalee Waaqayyoo ifatti barsiisuu fi dhugaa ta'ee darbe barsiisuun barbaachisaadha isaan kana. Seenaa macaafa qulqulluu barsiisuu dandeenya, seenaa mishinarootaa barsiisuu dandeenya, ammuma mishinarii uumuudhaaf, ammuma qeesii wangeelaawii uumuudhaaf, ammuma daaqonii uumuun irra jiraata waan ta'eef amma keessa godhaa deemu. Karaarra buusaa deemu jechuudha. Yeroo sagantaa isaanii akka isaan daaqonii ta'an, akka isaan geggeessuu danda'an kallattii adda addaatiin isaan dura buunee gargaara jechuudha. Fiiguun narra jira waan gaggabaabaa qabadhaa kanaa achi immoo qophii godhatu. Dhugaa fi wanta laphee namaa tuqu hubachuu ni danda'u. Kanaaf deeggaruu qabnaa ergaa fayyinaa dabarsuu fi waamicha fayyinaa gochuu fi ni dandeenya. Ergaa fayyinaa sana mallattoolee kanatti fayyadamneetu isaan gargaara jechuudha. Geengoo isa warqee fakkaatu kana mootummaa waaqaaf waa'ee waaqayyoo waa'ee jaalala waaqayyootti barsiifnaa. Laphee dukkanaan jira isa booddee ilaallaa. Waa'ee cubbuu itti himnaa. Fannoo fi iddoo awwaalchaa kan fakkaatu jira. Waa'ee Yesuus hojii isaa eenyummaa isaa itti himnaa. Laphee qullaan kun immoo waamicha namni Yesuus hin amanate cubbuu isaarraa laphee dukkanaa sanarraa akka inni qullaa'u itti hima. Isa kanaan ergaa fayyinaa dabarsinaa booda kan ilaallu ta'a. Inni arfaffaadha moo sadaffaadha kun? Arfaffaan maali? Umuriin isaanii waggaa 9-11 juuniyer humna qaboota jenna isaan kana. Humna qaboota warra socho'an irraa waan dhufan. Humni isaanii guddaa. Irreen isaaniis hin jabaa. Warra naanna'an iddoo tokko hin ta'an ollaadhaa gara ollaatti naannoo gara naannoo xurii gadi fiigu. Isaan kun kan biraa immoo hin qoratu isaan kunis akkuma jara sanaa iniyyuu iyya jaalatu warra umurii kana keessa jiran yeroo gadi dhiiftan iniyyuu yeroo galan iniyyuu yeroo wal argan iniyyuu kutaa keessattis iniyyuu warra akkasii iniyyinaan jettan iniyyinaa jettanii teessoo rukutuun akkanumaan maal gootu iniyyisiiftu ofumaaf. Maal gootu addunyaa isaanii waan ta'eef iyyaa jettanii iyyisiiftu mee kana dubbisaa warri dhiiraa mee dubbisaa moo warri dhiiraa sagalee ol kaasaa tokko lama sadii. Cubbuu koo miiti. Eeshi warri shamarranii mee dubbisaa? Cubbuu koo kan miiti. Mee wal faana dubbisaa iyyaati? Cubbuu koo kan miiti. Ammayyuu mee sagaleetti dabalaa jedhaa ijoollee? Cubbuu koo kan miiti. Ammayyuu dhiisaatiin na dhaggeeffadhaa akkanitti fuuftu. Osaan ammas iyyanoo ijoollee mee amma immoo sagala jedhaa jettu qopheessi. Malee iyyi dhaattanii lafa reebuu hin danda'a. Bakka isaan achuma taa'anii bakka waan isin gootan rakkina keessan qorachaa galu malee ergaa keessan hin argatu. Addunyaa isaanii keessatti maal gootu ergaa dabarfatu. Addunyaa isaanii keessaa kan baasu eenyu uumama. Bakka seera uumamaa. Seerri uumamaa hin baasa. Seera uumamaa hojii wallaansoo qabinaan dandeessa. Kana jechuun samii waaqni gaafa uumu ol kaase kanaan gadi kootettanii yoo kadhattan dhufaa. Lafa waan akkanatti diriirsee irra deemaadhe kanaan walitti butamoottan butama amma feene yoo iyyiin. Gaaraan garuu amantiidhaan waa gochuu dandeenya. Gaara gadi qabu. Waan rakkisaa ta'e soroorsuu amantiidhaan hin dandeenye. Garuu isa waaqni haa ta'u jedhee uume namaan bineensa ta'ettanii bineensa hin gootan. Bakka ta'eedha isa bira. Of eegganna jechuudha. Waaqeffattoota faaruu isaanitti tole faarfachiiftanitti taanan maal ta'u hin faarfatu. Yoo nyaatan hin faarfatu. Maal goota faarfachaan jire. Isaan maal gochaati? Bakka. Kanaafuu eenyu waaqeffachuu akka qaban itti himu.
gooftaa Yesuus hin duwwaa akka isaan waaqessan. Waaqayyoon akka isaan waaqessan isaanitti. Kan isaan gargaarus akka ta'e isaanitti. Kanaaf wanta biraa duukaa akka isaan hin buune karaarra bu'u. Wantoota garaa garaa isaan hojjechuun irra jiraatu hin qopheessu waldaa keessatti. Wanta akka teessoo sirreessuu, mana qulleessuus ta'uu danda'a. Yeroo isin akkaataa kanaatiin qabattanii barsiiftanillee akka isaan isinii qaban ta'uu danda'a. Akkuma dandeettii isaanitti isaan gargaaruu dandeenya. Isaan wanta baay'ee ulfaataa ta'e keessa darbuu waan barbaadaniif hojiidhaan, luqqisiidhaan, barumsaan, wal dorgomsiisuudhaan akka isaan waan barbaadan sana keessa darban hin gargaarra. Waan isaan hojjetanitti immoo galatoomaa jenna. Galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu jedhan jenneetu isaan jajjabeessi. Dandeettiin luqqisii sammuu qabachuu isaanii baay'ee olaanaadha. Boqonnaa lama boqonnaa tokko sammuutti qabatanii dubbisuu danda'u. Kana gochuu kan danda'u isin. Maaliif kana gootu? Daawit maal jedha? Akkan si yakkineef sagalee kee maal gootu? Na keessa dhokse. Keessa keessu jechuudha. Sammuutti yeroo qabatan hin yaadatu. Kanaaf ijoollee umurii kana keessa jiran isaan irratti hojjechuu dandeenya. Ijoolleen umurii kana keessa jiran daqiiqaa 20 ergaa keessa wal fakkeessanii kaasa'uu dandeessu. 5 Kanaachi akka isaan boqotan isaan gargaara. Warri umurii kana keessa jiran giddu galeessan fayya qaboota. Dhukkubbii hin qaban, dhukkubbii mataa hin qaban, ciniinsuu garaa hin qaban. Yoo nyaata alaa yookaan waan adda addaa ta'e malee uumamaan waan isaan rakkisu isaanitti godhu. Warri dhiiras akkas. Kanaafiyyuu giddu galeessan garuu akkuma macaafa tokko yeroo dubbisu bara kakuu moofaa keessatti dargaggummaan jalqabaa waggaa 15tti jalqabee jira. Bara kakuu haaraatti immoo dargaggummaan jalqabaa waggaa 12 jalqabee.